ما أتجي أيه كيستك Musiin leenca Oromoo gooticha Oromoo leencicha qixxee hin qabne goota haati deesse. أنا دوما كوشان ما جامرني إيراتي دي لك أنا أنقى قلني ما لك كيس Haya takka مسين لينك أورمو قوتي جهادي دي leenca adda hin qabne. Leenca biyya kamta maal kana godhatu kuma leencu jirta. والله اللي قام بتشكونه لمينو مرتيرا لينك أورمو قوتي جهادي دي لا كاكي لينك أورمو قوتي جهادي دي لينك أورمو قوتي جهادي دي Leenca adda hin qabne dabar. لينك ده قبل أبوري Sadii hayya afur walii dhaabi. قوتي أورمو خداتا قبل خاتي دي لينك تويا مسين لينك أورمو قوتي جهادي دي جا مسين لينك أورمو قوتي جهادي دي Addaan baanan ta'uu jirta bata. Idaati sirriitti fudhachuutti hin jirtu na aarsitee jirta. Qoosaan akkanaan jirtu. أربعة شهر والله يكتيجي Walii dhaabii ji'ayyee walii dhaabii akka addaan hin murretti. برنا من هنا زيو فارسني عنك ساقو وبعدين ركودا هاي مسين من كردي بني هذا شيء ترتيب أنا كخيزاني سيفين نتي Musiin gooticha Oromoo leenca adda hin qabne gootee haati deesse. Afaan Oromoo beektu jaya akkanatti. مسين لينجا أورمو قوتا دادان كمنه هاي جهادي ديس مسين لينجا أورمو قوتي جدادان كمنه ها هادي ديس مسين قوتي لينجا أورمو قوتي جهادي ديس خدادان كمنه مسين قوتي أورمو لينجا أورمو هادي ديس خدادان كمنه أول ما فايا أصلا كفار فيوال دوالة تبدي قوتي أورمو هادي ديس خدادان كمنه قوتي أورمو هادي ديس خدادان كمنه قوتي أورمو هادي ديس خدادان كمنه Maqaayaan dasba. مسين قوتي أورمو هادي ديس خدادان كمنه أنا كم هذا كافي لكم بارد أوصل ليش تيجي خليني ويا Nalti afur wanta kan ilma Oromoo ati goota baarsitee hin beektu. Ati nama baarsi ati bakka afaan Oromoo hin beektu. Takkaa dhaadattee hin beektu saba keetiin. Sila akkasii akka quraanaa qaraata. Akkana jechuun maal si godha? Musiin gooticha Oromoo leenca adda inni barsaaba akkasiin boontee. wanni siigaluu qabu inni saba qiyyaa bilisoo saba qiyyaa faarfamee deemu nasraa faarfamu naatu jira bara ammas Miira keessa nu galchite dhugaa. Hin taane. Akkaan fadhuutti hin galle. Mee ijoollee namni dhibbi takka musiin bilis fooloo godhaa. Kuma sadii qaba kuma afur godhaa Oromoo kiyya galatoomaadha. Yeroo tokko bakka takkaa fooloo godhaa namni dhibbi deemee jira. Mucaa aarsite. Ni aarsite. Akkamiin ittiin faarsu? Ayi. Yoonuma qorra. Olma oowwanatti. Eegaansa. Sitti warra? Tamni gee gaafa kaama laast geem tamanna. Tamni. Ana taayee tapha tokkicha kana haahiraati tapha tokkicha kana moo'isaa. Tamni akira gidaatti hin qabu ni beektaame. Asiin masalaa. Likki qaba likkitti. Wallahi saya kan jiru kaduma. Wallahi kaduma kan bangga kan gidaatti. Oromoo na Anuma oowwifte garaa. golte. Oromoo miira keessan galchini kabaju jiran isin ganaan diddee barootu. Hin galchine kaamiira keessa mallee maal qabe likkitti faarsee wallahi. Reefu zanii qabdu naan jettee Oromoo biddirtee laalati. Abdii isaa aggaaree akka akkas laali. Nuti baatee akkas naan jette. Rukutamaniituma deeman dabira. Oromoon na jaalata habiibi. Roorrootti natti noobsu. Aannan jaalatan moo maal jechuudha? Aannan bara sirra na jaalatan Oromooni. Aanee barraa paricha isaanii kabajamaa sabboonaa maama. Na xiqqeessuu barbaadde haa saba kanaaf gaaliidhaani. Na jaalta garuu ati si na jaalta sabboonummaadhaan. Aannan itti sii gadi malee yoo ta'e. Sin caalu garuu zarii qabdu naan jettanii wal taatanii. Rammee malkaalee mana kan keleencin seenu naan jiru guyyaa tokko taphachuu qaban sallee. Mana keleencin seenu hanga walitti jenna biraa mee guyyaa tokko. Arabannaa
تاجو نصرات أنا والله سلا أما مرات أنا موسف تاني والله كان أقول بيت هتاب ولا بكتك راس جميل كذا يلام نجرا أكجرا جبنا نجرا والله نجرا عندنا ولو نجرا كنا ما تبصون جلا برا كنا نجرا ورمو هو كان ما نكبا ما نجرا ولا أبا أفر بربادلا أبا أفر لما كرجراتي أبا أفر كفا أكبرنا يا تاك إبسا يس إفتو كريمة أهلا وسهلا برو من يقول أسرتي قابل كرة تمنور أما يسي هذا بيت آخرات أسرتي نصرة وانا أبا أبدي قابل نادي أدمبان أكجرا ثبات أكلام بيوانا أبا دروا وجنجرا نيو جانجرادين أما ناو جنجرا منجرا تاني دوكان تابو كداتي لاله نبرة نجرا نبض ما تبي جنين بيوان تبا أنغا خاطئ أزين نرابو تاعي خجولة دانسي نتابع تشيف دانسي درين تبا نبرة عندي شيء اوكي أسيجرا اوكي أسرت دبلي خنا دوكي رانا خاصة تكتيد أنا مويسا هما تكوفاني خلينا نسي هذا مبرباد رحمة ربي سيقول إيه مدير بنت نوصونا نار كابادي أسرت دبلي ترتم أيه منا دبلي ويو دبلي خنا نكبني سارة كتير أنا تو إسي والكاسيد أبي كافجي كافدوايا بادي أنا أروح كوارث الأدوية الجواد أنا ما أرانك بالك كيفا أنا أسرتي وصل سنر كامباني دبلين واي نعم أفريم باي إنفلاني واي سالي سنيك ديورا دير أفريم باي ويو أسرت وصل كابتني بروان أبا أبدي سنون دخل سالي سنيك ديكا نما دي لغنا أنت أبتاب قوتي يس ورميها يس أقوم أنا كم قوتها تكتي ترى ويو تكتي بدنا ما قوتها يسبي جواد كان ورميها كرجرا وما تقوم قوتها تكتي ترى وي أمتك قوتها هنين كم خير إيجا ما قوتها ويو برقوتني مال تو أبي أزول كرجرتني أمتك كابنا هو وأزول أنا على جرات ساعتنا أكمل أقول والله أزول أنا على نما براتي هذا وجه جروفون أنا كم بلان كأول كرا هي كرا كيسا واتك تبر مسكين أنا أصلا كم أقول هذا كذي ترى أزول سنار كامباني ياو إسني فين كيسا كذي تيجي وانا باب بيسا وي تايمين كي ترى أنا أقول فيك تاجر كابات تبا أصلا تقولون أي ما كارب ما سيفر ما كادي بابا تدي بيجو أنا نارك دود أجيب نارك أنا أبي قلقلة ولا بنا نارك دود أجيب يا ترى في دي خيزة دي سواد أنا عارف جوا أنا ما أكاونتي بافدة كبيرة كله دوغون غوري يجود ملتو سجا سنجرجرا ملتو يجيري مثلا في يجي سباسي ملتو سنباسو ديسه ملتو كتبه غويا هتو نچينكن ملتو ستمالي كيسا تو في نفاتي ملتو ستمالي سيمسكنن نانو أكام يجوني مالك شو مانكي كدراتي بيك أما فرمتكو يوتو كونتاني أشرا لا لنيساني كمبيوتر كي سوان جروف يوتو كونتاني لازم أرسل بشاني أغتي سنة كتدياتو بربادني بيتا إسان قال سري دا ونكسي سجرات نجرا غيرو أتي وانتا كسي سني ناما أنا ما دراسني بابا يديتو namni hinjiru wallahi aman dhugaas hinjira namni hinjiru anama yookaan maatii kiyya keessa jecha qarshii tanaan hojii fadhiidha naan bulee rogaa jeetu jira jechuudha namni hinjiru yeroo ammaa
obboleessi hin jiru obboleessi kan kee tana qofa malee. Susi bichaa miti nama baay'eedha si bichaa miti firri keetus amma firri birrii ta'eera gisee amma dhugaa dubbachiti ijoollee Oromoo wallaahi billahi. Obboleessi kee wayin obboleetti namnummaa fira kan kee ta'e wanta wayii naa dalage yoo ati jetteen jalqaba maallaqa si gaafata. Firri birrii ta'e dhugaadha wanni ani kana dhibbaan dhibbatti itti namana. Kanaaf uumaa waan baay'ee nama dhiphisuus hin qabu namni nama jiraachisuus hin jiru. Maaliif ati gaafa biyyaa baatu isaaf jecha biyyaan baane. Ani ijoollee teenya ijoollee shamaraa yeroo baay'ee gorsaa nabii kee ijoolleen baay'een na jira jiraatan nama 200 kana keessa parsentii 100 keessaa parsentii 75 akkaawuntii kophaa keessanii rakkaachuu qabdan maallaqa keessan jedhe yeroo baay'ee gorsaan ijoollee miidiyaa kanarratti dhufeenyuuf. Maaliif ani waa hunda beekaa beektaa haadha abbaan kee naannuma soodha. Keessi garuu ati parsentii 100 keessaa parsentii 25 haadha abbaa kan kee dagattu si dhalan waan ta'eef isaanirraa baate waan taatee wanni qabdu waan isaaniiti. Garuu ifaajii mana arabaa kan ifaajii fooqii hambaa kan orkurtee gabbuutee gaddeebtee achi deemtu kana parsentii 75 akkaawuntii rakkaachuu qabda. Ijoollee baay'een arga ijoollee shamarranii obboleeyyan irratti ergatan obboleessa ofii irratti ergatan. Gaafa isiin asii gabbuute akkaawuntii isii birrii 50 hin jiru. Murabbal kaaba birrii 50 hin jiru akkaawuntii isii. Amma yoo akkanatti ol baate yookaan obboleessi kiyya waan akkanaati jedhe yookaan namni obboleessa ofiitiin akkas jette jedhamti. An obboleessa kiyya kan waliin dhalateeru garaa haadha xiyyaa an obboleessa kiyya na caalan jaalatanii dhugaa isiniif hima. Obboleessa kiyya tiruu haadha xiyyaa akkaawuntii feekii inni baasee narra hojjetaa ture irratti kan addaan cinne jechuudha. Deemadda gaafa biyya galee waamee nagaa hin jenneen obboleessa kiyya san. Tiruu bargaraa takka keessa gadaamisa takka keessaa baane nagaa hin jenneen. Maaliif danfa kiyyatti taphataa ture gatii ta'e. Kanaafuyyuu ilmi namaa hin jiru abadan hin jiru ilmi namaa. Akkaawuntii san maal godhe mucayyoo hiriyyaa xiyyaa takkatu Dubaayii kana jirti. Obboleessi kiyya si haa baasuu ni baya akkaawuntii ni naannee. Dideetiin kanamaa kan didee obboleessa kiyya ka jedhuuni isarratti hojjetataa ture isarratti dalagataa ture jechuudha. Garuu ammoo innis nyaaba san caalii namiidhe jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaa isiniin jedhaa miti yeroo ammaa kana keessatti walaa haadha kiyyaa, walaa abbaa kiyyaa, walaa adeera kiyyaa, walaa eessuma, walaa merashino inuma hin jiru yeroo ammaa indoon badee jiraa jiru namni. Dhugaa rabbii hin jiru namni. Nyaatu haala hin jiru. Ilmi namaa obboleetti sana dhageeffatu. Oromoo kokeetu kun dhiira taate dhalata. Qarshii qofa ati dhagaye haama dhageeffatu qarshiin diinaaraan hojjetaa jirta riyaalaan hojjetaa jirta. Waan riyaalaan hojjetaa jirtu diinaaraan hojjetaa jirtu fomata akkasitti hin fakkaatu haa nyaatu hin jetta jechuudha. Garuu gaafa asii galtee jette gaafa bitaa laaltee gaafa mirga laaltee nama wala seensiin jedhu dhabde gaafa bitaa mirga laaltee qilleensi garanaa si kubbise gaabbita jechuudha. Quba kan kee kana of nyaata akkanatti. Itti dhagahamti. Inni Itoophiyaa akka madistii madamtee sana bannee haa nyaatu jennu kanaa miti haa akkas ta'u jennu abbaa kiyyaa maaliyyoo kiyyaa jennu kanaa miti. Gaafa biyya galteetiin ofitti gabbiftuu jira. Waan akkanaa kana akkamitti argame mucattii wayiitii mucattii naannuma kenna. Yoo sanatiin kan biyya jiraa hin dhufne biyya Dubaayii kana dhufne iyyuu mucattiin waggaa dheeraa biyya Kuweet kana turte akkuma hin jedhu waggaa dheeraa waggaa 8 biyya Kuweet kana turte. Birrii akka daladduun ji'aan obboleessa ofii kanarratti ergatti. Obboleessi isii kun callisee bakka keessummaa ijoollee hiriyoota walitti dhufte akkaawuntii masiirraa baasee ittiin affeera duzee hunda jechuudha. Isiin birrii kanatti ergitee lafaan bitti waan kana naa godhi yoo jettu mana hambaa dhaqee mana namaa dhaqee footoo kaasee itti erga mana keetii kan isin ijaaraaraa jedhaan. Isiin hin gammaddii as ergi birrii ji'a jaambiraanii birrii itti ergitee gaafa isiin galtu garuu mannis kasiitii miti. Lafa akkaawuntii isirra yoo xiqqaate birriin kumaan jiru. Maaliif fixeera? Mucattiin sun gaaf kaan hojjeefte. Wallahi gabbaateetu moon nama ofii kanaa dhufachiisa. Wanni akkanaa yeroo baay'ee jira. Waan akkana kana waan jiruuf keessattuu ijoollee shamaraa jechuudha. Nu dhiira osoo hin taane dhiira rakkoo hin qabu. Nu waan beeknu hin beekaana gara kiyyaan waan akka wanni akkasii hin wanni jedhu. Ijoollee shamarranii hin gowwoomina. Obboleessi keenya waan akkana nu godha. Akkaawuntiin baafatina meeqa amaan dubbiin kan ta'eeti akkaawuntii biyya ormaa ta'ettanii hin baafatina. Baafachuu ni danda'a maqaa kan keetiin dhaqee sii baasu. Danda'a ekelee jedhee akkaawuntii irratti mallattoo kan kee fidee itti kennee sii baasuu hin danda'a. Mallattoo ofiirra farranaa jechuudha namni kun dhagaye. Mallattoo kana ati gaafa biyya galte mallattoo kana farramuu hin dandeettu. Maafuu inni ka farramu ka biraa ati ka farramtu ka biraa.
Siduu badaqeetini birrii kan kee akka barbaadan mattaaqa kan kee fuudhee fidee kenneetini barreessee irraa baafachuu hin danda'a inni. Mallattoon kan isaati. Yoo si dhoggates ni danda'a jechuudha. Yoo si dhoggatee iyyuu kiyya jedhee yoo si dhoggatee iyyuu ni danda'a. Maaliifuu iyyuu mallattoo isaatu hin farrame. Wanni ilaalamu maqaa osoo hin taane suuraa osoo hin taane firmaa achirra jiru santu ilaalama jechuudha. Ana firmaadhaa jecha guyyaa meeqaa ofirra deebisan finfinnee naa baasuu didanii firma moo ofii farrame kana wallaalee jechuudha. Kanaaf akkaawuntiin baafachuun ni danda'ama. Baafadhaa maalii godhaa akkas godhaa rakkoon qabu akkasii yoo ta'u isin hin jedhan inuma hin hayyamna. Nama hin dabaludha. No garuu namoonni baay'ee waan akkasitti fayyadamanis jiran beekaa. Namoonni akkaawuntii fi dhuunfaa online irraa bitatanii akkaawuntii mufiirraa horii seensifatanis jiran namoota baay'eetu jira. Garuu maaliif wanni akkasii just nama baankii keessaallee nama beeku nama tokko beeku horii kana gisee seensistu namni shamarran ta'an garuu haga akkas godhan osoo waa godhaniiti irra gaariidha. Anaaf amma yoo ilaaleetiin jedhu warqii takka bitanii osoo lafa kaayataniiti morma kan kee irraa qabda waan ta'eef morma kan keetitti osoo godhatteeti faayidaa guddaa siif qabdi. Maaliif yoo jettee gaafa biyya galtee jette warqii saniin gurguratta. Ammas kiiloon isii jechuudha guyyaa irraa sii dabalamaa jechuudha. Waan guyyaa irraa bu'aa sii buusa. Anama yeroo koyeeti jiru warqii hin bitanne garuu warqii bitachuu dhabuu kiyya galuu dhabuu warqii osoo bitatin galuu kan koo ittiin gadda malee ittiin gammadu. Osoo diinaraan hojjedhu warqii san bitachuu. Warqiin sun bakka feetoo jiraate Ameerikaa godhatte Awurooppaa godhatte waan jeneraalii addunyaan itti fayyadamtu waan ta'eef waan gatii sii dabalaate jechuudha. Waan faayidaa sii qabaate. Waan faayidaa sii qabaate. Yoo gaafa duraa diinara 70 bitte adda diinara 70 hin gurgurtu 140 gurgurtaa jechuudha. Bu'aa sii harka kan keerra jirti ammoo jechuudha. Ittiin amanta wanni irraa sodaatu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan akkas akkasiisan godhaa malee qarshii nama. Adda homaa isinitti hin fakkaatu gaafa galtan argitan. Gaafa biyya galtan argitan. Biyya keessa ammoo akkuma asitti qarshii baratte akkuma asitti haxaayachuu barattee fuulli kan kee yeroo si daalutu si jibbisiisan gaafa biyya galtee hagas lama si jibbisiisa jechuudha. Hagas lama sitti dhaga'e. Kabiraa feetiin bishaan mana harka keenya akka barbaanne barandaa jala dhiqannu kana. Si ceemisiisa wallahi jireenyi biyyaa waa hedduu argeen jechuudha. Si jibbisiisa bakka. Maali bishaan bari duwaa gafiitiin dhiqattee xurii sirraan baasu bishaan biyya keenya si deebi'aa hin fakkaate akka xurii si taa'u biyya keessa. Na argee wallahi. Eesoo? Wallahi dhugaas bitta dhaamaan an osoo dhiqadhuuf osoo dibat osoo namni maal ta'aarta akkam taarta naan jedhan uf jibba bakka na sheexanii sana aarsaa maan na godha. Osoo dhiqataa jira uffataa jira hin qaba. Osoo akkas ta'u akka na jibbisiisa. Yaa dhugaa keetti harafaa keetti. Dura yoo birrii 5,000 qabattee gadi hin baate waan feete bittee sangaa bittee ol deebite. Amma birrii 5,000 qabattee yoo gadi hin baate si harka akkana godhatti. Faayidaa takka hin qabdu jechuudha. Faayidaa takka siif hin buufu. Namaa kennitee galata hin qabdu. Wallaan guddiitti bar biyya kennama. Rabbi nu haalaati si maal goona rabbi maa jijjiiru biyya keenya san rabbi maalitu isin masa ol fuudhee oduma biyyootuma abbaa sana asitti arabuma kana asitti achi darbee ta'e kana asitti sheenchi nu gade maal qabu. Maaliif silaalle asillee yoo dhumne bar walii galtee hin qabnu kana rakkoon sani beektaa ati bakkuma feetetti yoo jijjiiramte yoo walii galteen hin jirre amma biyyi ittiin dhabaa asillee achi buqqaate amma biyya keenya san hin barbaada uummanni yoo sun akkana godhuu danda'a akkuma biyya tanaa godhuu danda'an garuu. Walii galtee waan qabaniif jechuun walii galtee hin qabnu kanaafuu kana. San namarraa fudhata. Akkuma suudii keessaa yoo barbaachisaa ta'eetiin jedhee bitattee akka barbaadde qabachuu galuu dandeetta. Koyeetiin keessatti fakkeenyaaf qabamee gale ijoolleen naa waliin galan warqii ka bitatanii qabantu jira. Warqii mormaa ka hagam ga'u isaa ka gurraa ka qubaa ka qabantu jira. Warqii dhaabbii qarshii kan kee silkii kan keetiin waliin wannoo keessa keetteeti fuutee itti kennitaa jechuudha. Gatuma koyeetiitiin fuutee ashaddeetti kennitaa silkii kan keetiin waliin siif kaayanii gaafa atachii baatu maqaa kan keetiin waliin warqii hagamitti jira giraama hagamtu jira jedhanii si gaafatanii fuudhanii si kennan. Namni sirraa fudhatu hin jiru yoo Dubaay hin jiraate garuu Allahu alam hin beeku. Dubaay maraan balleessinaa. Qarootaan illee warqii kan keetiin godhachuu dandeenya. Jechuun hin beeku maali beektaa? Waan hin beekne tokko akkas ni ta'a jedhee kakuyeetii fuudhee Dubaayitti maxxanseetiin namatti dubbachuun natti hin tolu waan ofii kiyyaa arge malee jechuudha.
يا رجال مسألة سرية كسيتي مشير على فاتي فوق أنا كم يا مكارو مالي كم ترتمي سمنا أنا كم ترتفعي قبضات جوات وفلام ما تصير والناروت والله خير بريد جت خير يا ورقة كبرتها ورقة رجعتوا في الفاتحة من يجريني والله أنا ما تبني ولا ترى تقول ورقة كم يا سكبان إيه ما سنكام ما يكون ورقة يويني جلب الموفتي يويني روان تقوى رجعتوتي سيرجع تانا سكبان ما غربية قالوا كباد يتأسيد اللي بيمارا بعد يا دلك أوكي دلقة أنا كم دلقة وسيناني دلقة تنجولي شا كديران جرونا فكاد دلقة ميزان شمرني شمرني دليت دلقة شو دليت بيت إنجليز بريد أيوة فيزا شمرني دلقة تديران دلقة كم نمانة بيا فيزا بريكيتي بتتمو كم فيزا بريكيتي بتتمو أربعة جل سنتي أرام لسي وجه لا فيزا سيفنا جت برا ما يجون سير بيا كان عادي تيويني جدًا بيتام تيويني جلق الموفتي تيتا نحن يويني جلو سنتي نحن نسيت دبّت نجيب أبا بيا كان عطاتي جراتي جدا يويني جلو سنتي ورقة بيا كان تيجراتي جنن ها يا واد النوفل الآن سلا كاري دي تي أكن مقرأ والله فتالا جاتي ربي تغطي إيه والله كبوت ربي واد النوفل الآن والله دي مال دي بتسل reefu fardaa jira jettee ammas keessa of laalaa rayyattii leeloo. Haadha baatee maa Dubaay itti ijoolleen baay'ee suphumatti ijoolleen Dubaay barsiifamannee irra baay'ee. Baay'ee suphumannee irra kuweetti Nanti bisi deemu. Maali jedhu. Loogishin na ergee loogishin na erguu diddee achuma. Warri Dubaay jedha. Dubaay Burji Khalifa jedha dhaqee Oromoo takkitti dhaqee wallahi nama tokkicha Oromoo achi keessa deemu dhaqe. Oromoo biyya kana fataa waraqata hin qabdu baay'ee qabattee mana keessa walti yoon olii gadi deemtee akkasii bakka akkasii hin darbu baadhin nama garii darabbi laaffisee. Amma koyeetiin keessatti jechuudha. Koyeetiin keessatti bakkuma feete yoo gadi baate Oromoo dhabda fudhatate nama tokko illee haa ta'u. Dubaay Burji Khalifa sana bakka wannoo dhaqeetiin Oromoo takkitti isiidha. No, achi miti bakki ol baay'ee jiraatu. Namni fuduu gara shaarjaatti ajimaan ittiin argineera. Wallahi nama takka argine rabbi. Ajimaan Itoophiyaa jechuudha. Maana asliin kana jedhamu deemi bira dhaqee naan jedhe nagattee deemte barate. Asliin anaayyuu kasii na eeyyame bare shaffattee loogishin asii ergaa na eegettee achumaan nagatteetuma laashettee deemte. Hojjate faata sodaatte jaartii qabda jaartii sodaatte jedhanii dubbi hojiitii gamtee dhagaye. Astagfirullah. Maa jaartiin tee bira naginnaan jetti? Logaa jaartii sodaatte. Loogishin ana ergitu jedhee loogishin ana ergu oduu loogishin ana ergitu. Kun sabboona akkasitti ganama abbaa dhufee na geedesse. Haa? Naamu loogishin ana ergu jedhee loogishin ana ergitu jedhee loogishin si gaafadheen.
مالي وأهلي وأنا كنا على هنا كتبوا هرجفي كيسا مالي بوديها ولا شيء في ده بس في ده مالي كاكم كلام كهولا كانوا دكانوا قدروا كافيرة تسألي مالك أخذت لا you go برج خليفة ودرات ما أعرف كيف تستوى يسيق باتي سمو عندي استنى ايه عرف هذا البايت نرجتين بايت نرجت بزاك سينجر أبو دبي إنك ستوصل ملك يجري تكا ولا والله دو أسمي من التاسك أساسي ويا فاقو جيا تقو ونو كبابرا تكيسة دبي إنك ستيزا دبي تنا رأي وانت جيا تقو فيزا تورستي كمان تكيسة والله والله جيا تقو أبو تاب فيزا تورستي كمان ميار كان تاب ولا والله دو أسمي من التاسك أساسي ويا كريم بابا إبار كريم أساسي ويا كايرو برد كم كويتي غراغر تين كويتي بكا دي كم غراغر ما لمنا بس وانو بيتشا ديمي شمرون ارجع بانغالي تنا حركان قبدي بتامر غن ملا ما بيتا ورمودا أبو ما مكان ولا سيتات ربي كذا دبل اوتيل وانو غير اجمال نرا فني تنجدني اوتيل ويجي تجرا أهو إسا بحارة تجرا اوتيل سن بانغالي كان اركان قبتت أجماني كيسيرو فمو اجمالي دفني اجمالي دفني تيني اجمالي اللي استرني شار جلد تراني اجمالي اللي تراني بحارة جرا غرو يوتيل سن قمر في اللفيت إسا بحارة تجرا اوكي ثورة بلدية عرسي بلدية جافي سوامزا زمان آية مالي توتيل كذا تتبع أنا برتاي ولينيا تربنا أكثر في سيو نجاسي نجنة تنمية أكنا تتاري أكنا ولي إنكتني تاري كنا ولينيا تبرغري هن أيوة وده بوم باجر كده أبو تاب بقول نجيس يوم يوم متكين ونجارت أبو غافين وغافت بسين جنة مال غافت تمي مال سني غاف مي بريساتي غافي كان كنا نرجع غافت مي مال جتة سي غافت ركوب نتي مال ني غافين